Oduu amanu game. Ethiopian rawi mamata foyens dinagde goro gotut sentem. Ibsa sagantai mamati dinagde goro. Jijirama siyasa barakumla mafkuran ordofe motuman foyens de dinagde taisa tureram. Rakot asefama dinagde kufame turem wagotan jan darban foyens dinagde tasisa turunsas neada tamam. Ibaida hojimane heddu kan barbadu. Alens jirenya hoji dhabdummaa jijjirama dinagdee harkifataa oomishtummaa gadaanaa dameeleem raawwii gadaanaa piroojektootaa fi qisaasamni qabeenyaa mootummaan idaawwan dinagdee dhaalee tureera. Fooyyeensi imaamataaf seera dinagdeen gooroo akka tasgabbaa'uuf abdiis horeera. Bara baajataa 2011 hojiitti kan gale marsaan jalqabaa fooyyeensi dinagdee biyya keessaa milkaa'in galmeessiseera. Barootaan jaan darban Itoophiyaan sadarkaa tarree biyyoota dinagdee ariifataa galmeessan keessaa tokko taateetti. Bara 2010 hanga 2015tti guddinni oomisha biyya keessaa dhibbeentaa 7.1 qaqqabeera. Fooyyeensi dinagdee marsaa lammaffaa raggeen mootummaan dinagdeen gooroo sadarkaa gaariirra akka ga'uuf kutannoo fudhachuu ni agarsiisa. Sagantaan kunis utubaawwan afurratti kan bu'uureffateedha. Tokkom imaammati dinagdee gooroo tasgabbaa uumuum. Lama investmentii mijaa kalaqa hojiif haala uumuu fi dorgomtummaa damee daldalaa kan jajjabeessu. Sadi humna oomishtummaa biyya keessaa jajjabeessuu fi tajaajila qulqullina qabu ga'umsaan dhiyeessuuf humna mootummaa guddisuudha. Kaayyoowwanii fi galmoota fooyyessi dinagdee gooroo. Tokko madaala sharafaa alaa sirreessuu fi kaffaltii alaa yeroo dheeraa hiikuu. Lama imaammata maallaqa ammayyeessuun qaaleensa jireenyaa hir'isuun. Sadi saaxilamummaa idaa furuu fi galii biyya keessaa guddisuun. Afur hammatummaa damee faayinaansii dorgomtummaa fi fooyyemsaa mirkaneessuun. Shan kennisa tajaajila mootummaa fooyyeessuun jijjiirama qilleensaa dandamachuu fi wabii nyaataa mirkaneessuun sirna dinagdee waaraa ijaaruun. Akka waliigalaatti sagantaan fooyyeensi dinagdee gooroo kun akka galma ga'uuf mootummaan tarsiimoo fi kallattiiwwan sirrii kaa'eera. Haaluma kanaan karoorri misoomaa yeroo gabaabaaf dheeraa wal simatanii kan raawwataman ta'u. Faayidaa biyyaalessummaa kabachiisuu fi fayyadamtummaa lammiilee mirkaneessuun mootummaan xiyyeeffannoo kennuudhaan kan raawwachiisu ta'a. Kanaafis qaamolee dhimmi isaanii ilaallatu mararratti hordoffii fi deeggarsi ni taasifama. Mootummaan baankii biyyaalessaa, ministeera maallaqaa fi ministeera pilaanii fi misoomaaf deeggarsaaf hordoffii taasisuun imaammatichi fiixa akka ba'u ni hojjeta. Dabalataan qaamolee hawaasaa saaxilamootaan deeggaruuf hojiileen adda addaa ni raawwatamu. Sagantaa seeftineetii hawaasaatiin deeggarsi ni taasifama. Hojjettoota mootummaa mindaa xiqqaa argataniif fooyyeensi dinagdichaa furmaata ni qaba. Dabalii gatii boba'aa mootummaan gariin deeggarsa kan taasisu ta'a. Fooyyeensi dinagdee kanaan wal qabatee rakkoo bulchiinsa gaarii fi seermaleessummaa mudachuu malan mootummaan hordoffii taasisuun tarkaanfii kan fudhatu ta'a. Fooyyeensi dinagdee kanaan wal qabatee dhimmoonni dabalataa karaa ministeera maallaqaa fi baankii biyyaalessaatiin yeroo yeroodhaan ibsi kan irratti laatamu ta'a. Waajjira muummee ministeeraa Adooles bara 2016.